Jettera puber party. YouTube maal barannee maraan baranaa godhe. Meetiree mucaan eessa deemee asitti nu dhiise? Sila harroota olii guuree sila qeeree mucaa. Walitti nu guuree riba nu dhabsiise taaree. Rabbi ana malee kamaraat inni hin jirre. Ana malee kamaraat inni Maa hin jirre dhuga. maal taate? Sirri YouTube kana banee riba dhabe fuulli gila haa. Wani dhoqu boqoon jedhu gaara. Ibsituu wangaatu yaa urjii filfilee bareedduu gateetiin agarree takkalee. Ani garree takkalee. Leonardo da Vinci suuraa harkaan kaase Monaalizaa je'ee maqaadhaas moggaase oduu rabbii guddaan si tan agarsiise. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa har'a keessummaa sadii isin qabannee dhiyaannee jira. Keessummaan sadeenis ijoollee biyya Arabaa jiranidha. Isaan sadeenuu akkamitti akka bahan ni beekamaa. Ijoolleen biyya Arabaa yoo masgiidaaf ruumii masgiidaa obboleeyyanii fi maatiidhaaf warroota ifiif shaamaa tahee hawaasa isaaniitiif ibsu jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa waa hundaan gama hawaasummaatiin gama dinagdeetiin waa hundaanuu ijoollee saba kanaaf galata qabu. Kanneen keessaa namoota sadii warroota naaf hayyamamoota ta'an qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Isaan sadeenis takka takkaan maqaa isaanii isin wal barsiisna. Duraan dursee tanuma na cinaatti argamtu tanarraa eegallaa. Tana cinaa eegaa isin jettee booda itti aantee Nasraa Kajoo kana san booda Arsittii Tiyuubitti aansina. Duraan dursee hundi keessanii morquma keessan qofa nu hintanii maayikii keessan qabatan. Biyya Arabaa deemu malee jee qubii wayii furan maazareen tiyya maallaqa hin qabdu yoo san maazareen kiyyallee maallaqa hin qabu maazareen tiyyallee ni qabdu. Ani garuu yoo sanitti qubii fudhadhee ture. Qubii tana qarshii meeqa fudhadhee qarshii 800 akkasuma fakkaata maallaqa biyya keenyaa gaafsan qarshii 800 waan guddaadha. Ani biyya Arabaa kan deemu malee jee ijoollee mucaa wadadaa tiyyaatti jira. Mucaa wadadaa tiyyaa kanaa wajjin kaanee karaa taarbaa kana baanee yoo baanu kalas ana wala osoo biyyarraa deemu makiinaa kana qincaa makiinaa kana jaalattiin turre naajawaa halas na harkisiisa ammayyaa 8 gisee deemu dhukkeen kun irraa ka'e makiinaan kun dhukkee kanarraa kaasee kun mudannoo hiyya kaa'uudhaati. Yeroo jijjiga geenya mucaan adadaa biyyaa wayii takka jijjigasan hojii mootummaa bira dhawarraa qaba. Mucaa jijjiga guutummaa isaatiitu jira. Jijjiga keessatti mana nu godhee nu fareessanii mana nu qabanii achi bullee dadhabbii keenya baafnee nyaata illee nyaannee achirraa baafne jechuudha. Achumaan gara Bosoosootiin bahara seenuuf gara Bosoosoo dhayne yoo dhaynu karaa kana garuu baay'ee Soomaaliin karaa kana nama rakkisuu mala waa hedduu jira. Gara rakkoon tana jeefasii hin jiru. Rakkoon kiyya baay'ee dabaree jechuudha. Yeroo isinirraa gubaa yoo isinirraa hime takka mataa isinii dhee dabara. Achi khazaa cumaan khalaas rakkadhee khalaas karaa kanatti makiinaa kana irratti darbaatti godhanii horii re'ee kanarra fe'anii akka makiinaarra fe'anii beektanii namni beekne jiru yaada. Akkasii nama fe'an jechuudha. Ilma namaa kan akkasii walirra fudhatanii fannaan jechuudha. Badee keessa baadiyyaa keessa haala makiinaan gara kana walitti godhaabbatu dhabduu honkaa gubbaa jalatti boo karaa Bosoosoo geenye yeroo Bosoosoo geenye bahara seenne anaa fi ijoollee nama sadii jechuudha. Ijoollee naannoo kiyyaa nama sadeenuu dhalaadha. Takka mucaa dadhabiyyaa takka mucii mollaa kan nyaatti jechuudha. Ollummaa waliin qabne malee eegaan waliin qabne maanii bahara seenne za'aatii yemmanni Bosoosarraa ganama asirrii yoo akkanatti za'a 8 kana kaane ganama za'aatii zuurii waggaa za'a 5 kana Yaman seennu bahara keessa nu buusan. Bahara kana keessa maal dheebotee miti yoo saffisaan nama wal gaddugaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Waan karaa kan nu mudannu. Maana khazaa fudhanii weenni takka jira. Weenni sun geessanii dheebuu sana laa bishaan qabbanaa kana uummanni yemmuun baay'ee takka waggaariidha. Bishaan qabbanaa kana muffatanii dhuun immoo bishaan qabbanaa kana dhugee kalaas osoo bishaan kana dhuguu dhugaa rabbii garaa nu boci na jeefa qoonqollee yaadatin dhugaa namni dheebaa beelaa kan tuu garuu dheebuun dhugaa isaan dhugaa rabbii. Akkasitti amma fudhanii waan nu geessa weenni sanarraa weenni biraatti nu dabarsan achumaan fudhanii Yaman kana walakkaa magaalaa Yaman magaalaa Radaa jaanii Radaa nuti achi darba sadii teenyee achirraa karaa taaribaa baane jechuun karaa taaribaa kana baanu bas baay'ee takka dhibba.
dhufannee jechuudha arbaa kanatti miilaan deeman amna guyyaa 15 nama miilaan lafa deemu agaraan kee qullaa nyaata karaa kana nyaanne jechuudha. Azaan mucaa wayii tokko hojii jira mucaan san dhugaa rabbii beelarraa citaa nyaata dhugaa beelarraa dhugaa rabbii citaa nyaata mucaan san wallaahi haga maallee hin dagadhu dhugaa rabbii ollaa keenya ture garuu وخرمها والمتدم اللي بيكون سكسي ولا بيكون مان خزاهانه بحر الرابانه جمن يمن الرابانه سن سعودي سن جني يوم حدود تشابسنو موتم ما ندفو لغا ويس نو لكاني لغا ويس ان كيسه ما كان نو چفاتراني موتم ما نو بير دفه اذا كان ابسطي دفه مقوين بير درجم بدبو اجمان مچا وي تيرا گند كاينا مچان كون تراوما دياتي اسمو ما دياتاري خلاص بس جو إذا بتهدر خلاص جو لين خلاص قبمت خلاص أما هنا أنا قبارة هنا أنت دبابنا هنا هم هنا وريفات بين كان متفاني أتمنى قبارة أو تعالي إيجابي هي زايون ترى ما خنا راو تعالي بان وقارة أنا خايس قبلني قارة أنا خايس إنه نرجع وكان كان خايس هالكن قبلني أتمنى سيانو مجاورة أرجع بحر أجرا بابليس اسمه فتحات مجا بابليس بابليس فيا دمين المبيه فيا دين دردنا ستجيني أنا اللي قاسم جبدو ترى دول لا وهم دول ما نكسبرا أكمل متاعنا وجوز مديم متاعنا تهيا تقولي أكمل متاعنا تهيا سنفود بالبلا جولة لتيجي السسرة دي تبيارا بهم نسبيرا وانت ترنا دول تكسرنا دول نتيجي ودللا ولد الثاني أتين خلاص وني أتين بود كانوا مدرنا مدامي لا باي هدولا مدرنا مدامي باي نطلقاتي وقارب بيجاك ويدكو waan godha gaafa wayii tokko dhugaa yoo godhullee dhugaa rabbi fakkooflellee nan gaddallee dhugaa. Cumaan niitiin arabaatuun awwal marraa mana isiin mana arabaa seenu fi amma wal marraa mana arabaa seenu yoo seenu cumaan immoo maqaa kee na gaafatte afaan arabaatiin maqaa kee yoo na gaafatte deebisuuti fi wallaale cumaan afaan ingiliffaatiin na gaafatte waan zorneem naan jette cumaan nasaraa jeen maqaa kee jettame waan maqaa kee jettiimu mana haadhaa deemaa jira waan ta'eef mana haadhaan geessu. Antartika terbit Pakistan ida mudalee dichkaisa Pakistan tun Arabummaa see dhugaa rabbi Arabni akka dalagaa jeedila akka dalee dibeta atman dalee dun baay'ee hedduudha atman ijoolleen hin sodaatin nama biyya namaa keessa akkana jiran naan jaani azaayo manatti nu galchitu manni si waan biraati abi mana akkana takka argee beekaa qulqullina kana laanna jedha deemte qoy qulqullees Kaciri gari gawar makana hana reginan jet siwan makana hana reginan jet ayo ande betu kono de warnin boya gam mana makana kenke obeleyen ki kara jella kiga awadi taw awdi duga wallahi wam dunnan biyam ba kumbe tayo himanin dumu aksetti nyamma ganama yo hirriba hay ganama shintibeti kalkules nanget shintibeti faranji kana duga mutadure kana mudurle tubde tore Faranji kana mal goda nandik yode ko orma namne wanni godo sunti bete kasa kayito se do arab bi dubcho kana ne sagara tigeta umbe ho an kanim be ho kana be kaya to arabi kana sabati be ka mal jannan bi kanya leni jira farana no kanya baye do daga faranji kun sen ga fan biya de atman khaza wode faranji kana bakat bishan tibana ni wambe kubba wanni kono sabuna tene katani kana jira kasala kubaya sabuna kas sudah kerja kubaya kan doke sabuna kana kaisa warabe baise achua ada baise kaisa boga poi muciyo ina berapden muciyo tu menara baba kubra dari dia itu peraka yesin garo nama peraka yate mencari yate mani peraka kana nanjut tibeta ay ya udar sana keserkan gua jese ner kasih deka أتمنى جافا لما بدأ بوتي خلاص أما دي بقبل في دنيا قبل ما تنا في دي التقبل أنا نام بيها بدي جرو خراج نيجي بيت عربي تنا بايو جولني أسوتي قبل أنا في دي إيوه أنا قبل أنا في دو دي متكنا في دنيا تكون بتك كذا أنا خلاص أنا رتك كذا في دو مالهم كنا جالسين سيم هذا صغير نجد نسيم سما هذا صغير أنا وين بيها خارج أما دي بايو تفيد خنام تلميذ تلاجة تفيد خنام تلميذ أكمل سنة نيتي سيم هذا تدمر القلب دي أبلة أنا فيه أنا أبلة أنا درو ديم تيوجي خشينا سنة ولا تقبل أشواني سيم هذا تنا تسقبدي مسين إذا أنا ما دو ديم تسيو أشوان خلاص يودي كشر أبني والكاتي ترجي بنتي هذا نانجت كنا جالس تجا هذا سنون بيهجروا أما برده
akkasitti kalaas mudannoon kiyya akkanaati gaafa lammada niitii wajjii wallollee kalaas dalagaa sun baatan takka dalagadhee irraa bee niitii wajjii wallollee niitiin tun ableen fudhatte lammada tun dhugumatti ableen fudhatte yeroo ammaa kana arbaati ishoo si godhadhee jira yoo tana waan namni ijoollee nan beekaa deebisuullee nan danda'a. Kalaas niitiin baalee gidhaa nama caatiillee naqamaati diimaa arbaa kana keessatti caatiillee naqamaati. Timboo siyaaraalee dhugaa akka dhiiraatti dhugaa rabbeen araba akkasitti akka argeemu akka mataa kiyyaatti. Kalaas akka dhaqeen nama gaarii kennina fakkaate wallaahi amma miti yaasnaa beensa dhummaan tiyyaa kusan nan kolkolle hanga duraa jira hanga guyyaa 15 akkas. Gaafa guyyaa 15 guyyaa 15 kiboo beewanne qoraasuma ibidda keessa kaanee qadaada qoraasuma san girteen ani qoraasuma sanii isin qadaada sanii dhugaa rabbi. Gara nama qoraaftee bar ibidda kana keessa na keessee wallaahi laazim guyyaa 15 dooli kirbii baajjiramu. Mana raga buun danda'u oo gabbaa ta'ulaa qollaftee deemtu kalaas namni dhalabaa jiru akkuma dhalabaaleen akkasii miti jechuudha. Akkasii kaahuu booda maal godhee ni qophaa'e itti booda. Garuu isin himee jira waan kana. Ittiin qophaa'e achuma keetiin mootummaatti dawwalajee bilbila fudhadhee waan bilbila mootummaa dawwalajee maciyyoo wayii dhuftee na qabdee na qabdu yaa mucawwan amtii yoo lanta nyaataa maradhe an amma garaan akkasumattuu na badee garaa laafee jechuudha. Amma iniitiin waan qollaftee haftee. Yoo isin al deebisan caalama jeekuma nama gaggabee wuyi jeetti jala. Ganaa bishaan irra guran laal. Narra guran kalaas harruma dubbana laachat. Nasraa jaan fuula kana irra mucee Oromoo takka Allah kan jira mucee Oromoo sana beekamu jira kalaas. Caal daguma kana achumaan kalaas. Eegas booda yoo isin kalaas dubbadhu ganaas ta'u fakkaatti barkana dubbaatees. Kalaas maqaa keessan kaasu anumarraa bayyinadhu mootummaan nan dheefu kunoo ijoolleen xiyyeetaa maadhaaf ebbaan qabdutti haftee akkana itti barkaaniiti. Achumaan akkuma nama hirriiba keessaa keetti nurguradhee isaan jira maaliin teeji. Wallahi dhugaa akkasitti mudannoon kiyya kanaa jechuudha mana arabaa kan inni araba daragee asatti baay'ee isin dheereessa dhugaa. Baay'ee asiraa galatoominaa dabarsu fakkeetii fi mudannoon biyya arabaa baay'ee ulfaataadha. Mudannoon biyya arabaa qaaqanii nama keessaa dhumuu ganamaa yoo dogaaltalee qaaqanii waan nama keessaa dhumuu miti wanta baay'ee jira. Waan mana siraan jettee kana yeroo tokkoffaatiif mana arabaa yookiin dhufu. Garuu waan akka siraa kan dukaan dhufnee akka dhufee xiyyaaraan dhufee biyya halkan lama biiroo keessa bulee riyaaditti halkan lama biiroo bulee bakka biiroo kana keessa qal'aa tokko jiru bakka ijoolleen dhufanii fudhatanii bakka maqaan nama yaamanii yeroo sanii maqaa qabatanii dhufanii maqaa kee dhooftee dhuutii maal jedhee ilmi ergitee ilmi dhufee barreera dhaabatee na yaame. Gazaa yoo sana biiroo keessatti halkan lama achi bulee halkan lamaa kan rafuu bicha bakka. Nyaanni jira wanti hundi sirriitti jira. Dhiirraaf na baqqaanii yoo dhufu sa'aatiin darbee jira sa'aatii 10 irratti hirribaa ka'ee shaaworii seenee miti takka isaara biluun fide ijoollee intala sallaati. Bakka isin hojii shaaworii seenee dhiqannee kazaan achi booda wanti nuti seennu biyya arabaa kana jechuudhaan akkuma Itoophiyaa keenya waanuma mana xiqqishuu sana ijaarratanii tumaanii iddoo keessa fa'aa gadi baatee fatafataa jettee teettee gabbii ala fa'aa gadi baatee karra teettu natti fakkaata bakka biyya arabaa kun bareeda jedhanii. Kan jedhee bakka keessi keetti haguma ala kana dhufuuf waqanna keessaa baate bakka asin jedha. Kazaan achiin booda bakka ka'a. Dhufee achiin dhufu namitti balbala irratti na qabattee balbala na qabattee harka ofii kana kallacha kanarra na keettee natti qaraate waan isin qaraatiin beeku ani. Namitti injinii naarra kaasaa arti jedhaa fi garaa hin keessatti ofii uummata akkaayyuu beeku jechuudha. Garuu xiqqishu ta'ee biyyaa ba'e wallaahi yoo isaan jechuudha jangallatti yoo san namatti jirtu dhugaa nama seenessa baay'ee tokko bakka nama seenessa. Baay'ee tokko bakka akka maal akka isin hin jedhu jechuudha. Akka nama indiganaa gubatee margee akka margee gubatee lammataa margusan jechuudha akkas jechuudha yeroo san jechuudha. Baay'ee tokko bakka akka halkaniin booyaa guyyaan booyaa qamceetiin takka ijoolleen baalee takka qamceetiin tabaaleetiin jirti ishiinatti yaamanii maal taate gaafadhu boottii yeroo maraa jedhanii. Yoo si dhuftee natti gana gaafatte itti naayimi biyya naa gashanii jedhan. Ofii barbiyyallee maraadhee iyyee horra itti iyyee horra harka gidduu mana ba'e. Haana gashanii biyyatti itti naayimi jedhan. Ishiin immoo akkas jedhee itti hin qabu dhadhiisii obsi taa'ee hoggaa namicha dalgee koontiratti fixadhu galii itti natas gabbeessiti. Manaadha isii daladdee yeroo baay'ee dhuftu qaanii isheen dhufte gammada akka waan maatiin keenya dhufee fa'aa sirriitti gammada bakka. Akkasuma osoo ta'uu
namichi hojii mootummaan qabdu namichi hojii qabaa leenjii tokko leenjii qabaa ijoollee barataa qabanii akkuma dhufee namichi tokkoffaa yeroo tokkoffaa dhufu kifilii ijoollee isin raffisuu jammarte ijoollee mucaa hojii kifilii tokko keessa billaa dhugaa wanta baay'ee fadhaa gasaan yeroo tokkoffaan dhufuuf uffata qabatanii balbala nama eeganii beektanii shaanxaa namaa kana fattashanii shaanxaa fattashtee hin beektan kan Araba Saa'udii ijoollee dhiiraa kan harka irra kaannee footoo hojii kan waan footoo kee kana ol yaastee ani footoo albaabii tokko guutuu qabadhee dhufe biyyarraa jechuudha. Kuni eenyu ni naan jette afaan Arabiffate hada min naan jetti jetta. Achumaanini ani afaan Arabiffaatiin odoo Ingiliffa ta'e hin beekaa gatakka. Garuu afaan Arabiffaatiin hada habiibii naan jetti jedhan. Hada habiibii naan jetti jedhan footoo nama hundaa. jedhan edda habiibii jechuun jaalallee yookiin fireendii jechuudha. Hada habiibii inti wali agarsiisanii na kolfanii bal. Hada habiibii taalu ittiin ijoollee ofii kanaan durba sadii qabdi. Takka heerumtee hirrisan gafa. Hada habiibii ijoolleen akkana godhatan bakka naannoo akkana godhatan bakka kiluufiyyuu taa'ee maasii dhagamitti habiibii baafattee jedhan. Ani garuu habiibii odoo ta'in ijoollee abbeerota kiyyaa jiranii ijoollee kan wajjin ijoollee mana barumsaatti fa'aatti footoo hojii kan. Isaan akka nuyi kan isaanii kan ajjabannee dhiirarraa fagaannee waan deemu isaanii fakkaata. Ani kan kee hunda malee hin beekoosan jedha. Tazzaan fooqina baastee malaa jechuun Itoophiyaan birra nafti jettee sana fakkaate akkuma fiddeen birra dhibbanaa keessa. Ammoo mana fiddee ammoo biiroolee nasireen birra dhibbanaa kennite ciisinaan jetti kifilii intalasiitti kifilii intalasii kana firaashinaa kennanii achi rafee. Bakka nama du'een addaan hin jiru feenti naqale maarraa faami giseen dhufsifillee qorra dheedhee rafata. Ganama yoo namitti ijoollee sa'aa jaatti kaastuun dhagaya. Dhagee yoo namni irra deemu dhagee deebi'ee rafee achiin bakka ol ka'ee maal ka'aami Allahu akbar zuhurii ka'ee jechuudha. Yeroo namni bara bulchaatti galu san ka'ee achi ka'ee dhaqee saaloonii keessa ta'ee taphata dabboo soofarra bahee. Ayola, soofarra bahee taa'achi bira namichi gubii jettee akkuma saala jettee kana gubii sawwi hada. Ani maali si beekare sawwi kanumaa namanna biyyatti nyaagechiri jedhee maal booyami imimmaan kudhila fuula kana bakka milikita nuti baasii imimmaan kana booyilee waa dhiqa akkasuma dhiisa. Orma kana booqa naa bilbila jechuun waan hin beekneefi footoo yoo hojii akka dawoo iddoo kana waraqaa biraas irra barreessee fidee jala qabee naa dawwalte waan biraan aan goone biyya mana deemsa ani warra kennu torbaan tokko achi gahee torbaanii dawwale. Hanqaati naan jedhan bakka na biyya nu deebisaa dhiibbuu waa ganama galgalan booyaa bakka namichi sun diin ollaa baay'ee jabduudha. Anallee hin taate garuu tokko fa'uun asii malee boodarraan as hin taate. Kazaan ka bakka halkanii guyyaan boo'ichaa halkanii guyyaa imimmaanii ani kan kee baay'ee tokko bakka cinqaa guddaa keessee achumaan mucattiin baaleetuun na waaleessitu dhuma kana ta'u alhamdulillah ji'a sadii afur afaan isaanii baradhee afaan isaanii barannaan ijoollee isaanii sirriitti olii gali ijoollee shamaraa ijoollee horsanii jechuudha baay'ee ijoollee gaariidha haadharra ijoollee tubboo goobaseedha ijoolleen bakka olii galee taphadha olii bakka akka ijoolleen kifilii ofii fa'aatti na yaamanii hojii taphannaa mataa kana fa'aa ishimaa fi mataa isaanii kun namaan ishimu sa'a tokko irra dhaabadhaan tokko mataa ishimu. Karma kana keessa ijoolleen amalaan wal baree ijoolleen bakka amala isaanii baay'ee natti tole akka imaaraatti kanatti bakka fedhe deemuun yeroo hunda bashannana bahuun hin jiru achi mana keessa gadi hin baatu Saa'udii yoo gadi baatu ijaaba uffatta dirqama birri maaf jecha gadi jedhee ijaaba kan uffatta inaa kennanii gaafa dhufee torbaan tokko hin gahu ijaabattii yoo isaa hojii bahuun ajjabadha. Bayee deemuun ajjabadha garuu katamaa suuqii nama yoo ta'e mana namaa irra deemuu jaalatti namni guyyaa jimaa taphidhamee mana oolchu mana namaa irra deemti. Mana obboleessa manaa irratti dhaqee isaa nuti dhaqaa mana dhaqee sanatti mucattii ijoollee qarsaa fidal dhuftee jeetu geetti isii argee mucattii kan akka waan yookiin mucattiin tuni yookiin biyyarraa humnaan na fidde itti bu'aa mucattii sanatti yoo dhaqe itti bu'aa. Kazaan bakka wanta baay'ee ulfaata dabarsinee biyya namaa kana keessatti nyaata isaanii kana loonaa kennan tamacha'u dhugaa. Nyaata kan osoo biyya matakka nyaata bakka ganaa odoo mana beela odoo akkasirra odoo akkasii waa meeqa ta'u ji'a lama ture jechuudha. Ji'a lama ture bishaanii dhugaa juusii nyaamni kana bishaan dhugaa midhaan muuzii kana dhiqaa xiqqoo kana faayinaa qabu sunuu akka tokko na jedhaa fuudhee gaduma gata qosaashamatti gataa.
Kan hunda keessa darbinee alhamdulillah nama afaan barataane afaan barannee achi kaanii mootuyyuu nama diggaamee mi'eeffatee biyya namaatittuu deebi'ee taanee isin jedha jee mudannoon biyya arabaa kana kana